Egaa akkam jirtan dhaggeeffattoonni daawwattoonni keenya jidduu kana sababa hojii adda addaatiin bizii taaneef adda baduu keenyaaf dhiifama jecha akkuma durii meera deebinee waa'ee irbuu gabaabaa haasofnu dhugaadha. Irbuun gaaris hamtus qabdi. There is a positive reciprocity and negative reciprocity as well. Kana jechuun waan biraa osoo hin taane yoo gaarii yaadde, gaarii dubbatte, gaarii dalayde, gaarumaas si yaadama. Gaarumaa si dubbatama gaarumaatti sirrattis dalagamaa jechuudha. Yoo hamtuu yaadde, hamtuu dubbatte, hamtuu dalayde fakkaatuma hamtuu akkasiitu sirrattis dubbatama. Fakkeenyaaf dhala namaa addunyaa amantii tokko yookaan sababa gandummaatiin kutaa hawaasaa tokko yookaan kutaa saba tokkoo yookaan immoo hawaasa tokko sababa eenyummaa isaanii eenyummaa uumamaattis haa ta'u eenyummaa namtolchee yoo kan jibbitu taate isaanis akkasuma kee jibban jechuudha. Eenyummaa qabda, eenyummaa sabummaa qabda, eenyummaa biyyummaa qabda, eenyummaa gandummaa qabda, eenyummaa amantii qabda, eenyummaa ogummaa qabda, eenyummaa adda addaa qabda waan ta'eef jecha eenyummaa irratti dipeend taatee hunduutee yoo dhala namaa kan jibbitu taate as akkasumas jibban. Yoo immoo kan jaalatu taate akkasumas si jaalatan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo sabni tokko dheessimu Itoophiyaa keessa hafran saba malee eenyummaa isaaniitiif lafa kaanii uummata Amaaraa jibbin yookaan uummata Tigree jibbin isaanis akkasuma jibbaa jiraachuu beeku. Yoo lafa kaanii saba tokko uummata Amaaraa arrabsine uummanni Amaaraa akkasuma uummata Oromoo arrabsa. Yoo uummata saba tokko akkasuma jaalanne fakkaata akkasii isaanis akkasuma jaalatan jechuudha. Waanuma facaafatte haammatta jechuudha. Law of gravity jechuudha. Akka guulaa harkisa lafaa waanuma facaaf waanuma darbiteetu si gad deebi'a. Dhagaa yoo samii ol darbite akkasii gad si deebi'a jechuudha. Kanaaf gaa rabbiidhaan tiifama yeroo baay'ee irbuun kun maaliif rabbumaatu jaa hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan sani jira mindaan waan gaarii malee akkasuma jazaan sayyaatis kamislihaa akkasuma jechuudha. Nama hamtuunis jazaanis mindaanis akkasuma rabbiin keenya gaa arjaa waan ta'eef yeroo baay'ee jazaa waan keerii yookaan waan gaariidhaa dachaa kudhaniin nu deebisa. Jazaa waan hamtuudha immoo fakkaatuma akkasii nu deebisa jechuudha. Asirrattis yookaan akhirattis nu deebita. Kanaaf obboleessa durgaa gaafa re'eetii sunu baadiyyatti amiiroo keeruma yaadi sharriin abbeeggatti jecha jechuudha. Dhagaatuma turre re'een midhaan namaa gaafa seentus haqoo haq shiroo shir jechaatuma turre gara haqaa gorra gara haqaa deeggarra jechuudha. Shiroo shirii san ni jibbina jechuudha. Shiraan shirii shira sharri ni jibbina garee teenya irraa miti. Kanaaf haqoo haqiisan haquma yaadi haquma dalagi haquma dubbadhu waan jisan hariiroo waliin jireenya dhala namaa keessatti akkaataa uumaa fi uumama waliin jiraattu keessatti haquma toliif. Fakkeenya naannoo teenyatti yeroo tokko jaarsi tokko irbuun bineensaafillee akkasumas irratti dalaguu isii fakkeenya yeroo ibsan hallayyaa maddii ooyiruun isaa waan taateef waraabessi ilmoo lama dhalee qarreerratti ilmaan lamaa sun dhiisee yeroo biraa deemu inni ooyiruu gamaa sagaree ilmaan lamaan isaa sun kufaati hallayyaarraa qaaruudhaaf duudhaaf yeroo deeman lagaan bu'ee karaa fagoodhaan deebi'ee dongoree tolchee fi ilmoo waraabessaa tokko deemtu san as deebisee irraa gadiin daaga hidhee muka jaaree akka gadiin qaarre tolcheef jechuudha. Yeroo biraa immoo akka carraatee ilmaan lama daa'imman kan qabu haati warraa isaa yeroo hojjaa fiddee fi ooyiruu itti dhuftu akka carraa manatti waa irraanfattee ol deebite inni saraashin obaafadhe jee daa'imman lamaan gojjootti dhiisee ooyiruutti lagatti gadi kute gidduu kana ibiddi gojjoo keessaa qabate daa'imman lamaan itti qabate jechuudha. Gojjoon gubachaa jirti. Yeroo kana gaa daa'imman kiyya daaraa ta'an gubatan jechuudhaan haatinis dirmannaa ollaatii wajji qeetii wajji yeroo fiigaa ooyiruu gadi dhuftu inninis yeroo abbaanis agaree haraashii lagatti dhiisee fiigaa gojjoo isaa ga'u waraabessi dhufee ilmaan lamaan isaa alaan dhaabbate jechuudha. Gojjoo isaa baraaree gojjoon daaraa taate kana dura waan inninis ilmaan waraabessaa lamaan lubbuu baraareef waraabessinis ilmaan isaa lubbuu baraaree jedhama. Horii nama waraabessa hin tuqne waraabessi hin tuqu. Yoo gaaratti waraabessa dhooyite waraabessi dhufeetuma horii kee qofa naannessa horii kee qofa nyaata jechuudha. Gaala yoo fudhanne hijaa inni hin dagatu jenna.
bineensinis akkasuma gartee yoo tola oolteef tola si oolu yoo hamtuu itti oolte hamtuu sitti oolaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko namoonni baay'ee waraabessa dararan waraabessa tuman Oromoo biratti waraabessi gumaadha qaba waayyuu safuudha waraabessa ajjeesuun waan ta'eef jecha bineensuma kamiyyuu ajjeesuun safuudha. Kanaaf yoo waraabessa karattis dhooyitti gaarattis dhooyitti ilmaan isaa ajjeesaa ool dararaa irra gahaa oolte akkasuma horii keetii fi qabeenya kee qofa sis barbaade jechuudha. Hijaabee bineensin jechuudha. Maalayyaa ilma namaa tiree Amiroo obboleetii dhala namaatiif tola ool gaarii ta'e qajeelaa ta'e nama haqaa ta'e shiretti yaadin haada biyyee keessaa hin hidhin summiitti yaadin gantuun ta'in munaafiqan ta'in ilaalcha jechaa fi gocha keetiin waliin jireenya ilma namaa keessatti haada biyya keessaatti hin fooyin summii itti naqiniif hamtuu yaadin shira yaadin hiriyaa hin ganin wajji nyaattee hin nyaatin tola ooli hamtuu si yaadanis gaarumaan deebisi yeroo san rabbiinis kan gaaruma si deebisa hamtuun sin agartu xiixiin sidhaaniyu bishaan taate ibiddan taate summiin sin haqan da'oo sii taate aannan sii taate qoqqobni sii kaan irraa nu taalta waata kan taatu qoreen lafa keessatti si awwaalan sin dirtu hormi haqaan booggisu biyyeen ijaan seentu miila haqaan deemu qoreen cubbuun dirtu kuma jedhamu atummaan ilaalcha jechaa fi gocha keetiin nama qajeelomaa ta'e takka balaan sin agartu sharriin sin agartu hamtuun sin agartu dabni sin agaru irbuun sin tuytu. Kanaaf gaa akkuma rabbiin nu uume akka rabbiin gaarii nu ta'u yoo feene nutis akka rabbiin nurraa fedhu ta'uudha. Shigalee heera uumaatu jira qajeelfama rabbiin nu buusetu jira akkaataa saniin deemudha. Rabbi nuuf haa laaffisu kun hundi deebi'ee eenyuufi numaaf numa fayyada. Hamtuunis abbumatti deebi'ee asumaatu miidhama waan ta'eef jecha addunyaa irratti jireenya gammachuu jireenya fayyaalessa jireenya furmaataa jireenya milkaa'inaa jireenya tolaa jireenya gaarii argachuudhaaf ati dura fakkaataa sanii ta'e onnee ta'e xaliilchi onnee qulqulluutu uumaa fi uumama biraa milkaa'ina argata. Sammuu ta'e qulqulleessi onnee ta'e qalbii ta'e ispiriitii kee haada rabbiitii walitti haada qajeelummaatii walitti haada sharriif irraa gati dhukkubni sin agaru balaan sin agartu namatti hin hinaafin hiriyatti hin hinaafin yoo waan gaarii irratti ta'e malee addunyaa kana irraa fiinxaaleessummaa hunda hin jibba'an fiinxaaleessummaa takkan hin jaaladha immoo tajaalalaan hin jaaladha tanamoomaan hin jaaladha fiinxaaleessummaan jaalalaa fi namoomaa bu'aa malee ba'aa hin taatu ni cimsa malee hin cabsu. Fiinxaaleessummaa namoomaatii fiinxaaleessummaa jaalalaa qofaatu addunyaa tanaaf furmaata. Ulfaatina uumaa fi uumama hunda biraa qaba kabaja qaba. Ati dhoo'isatti illee yoo fakkeessuu dhiistee onnee ta'e sammuu ta'e qalbii ta'e tanaan xaliil jette mukaa citaa namaa sa'aa uumama rabbiitu qilleensa keessatti shittoo xiiba si dibee urgaa kee facaasee gartee ragaa siif ba'a. Atummaan ragaa fi maqaa barbaadaa fi faayidaa qaxxaamuraa barbaadaaf jecha fakkeessitee shiran dalagin haada kee tarabbiitii walitti qajeelomaa walitti daangaa uumaa fi uumaatii walitti yeroo san furmaata. Kanaaf egaa nuti sabni hundi amantiin hundi gosti hundi eenyummaan namaa fi eenyummaan uumaa fi uumamaa hundi nu biratti kabaja qaba walqixa. Lammii Awustiraaliyaa ta'e fedhi Somaaliyaa ta'e biyya fedhe ta'e Musliima ta'e Kiristiyaana ta'e Jewish ta'e saba fedhe ta'e dhalli namaa uumamaan lubbuun isaa kabaja qabdi. Lubbuun hundi takka diimtuu fi gurraattii hin qabdu. Miila laaqitii isii Rabbi qofaatu beeka. Eessa jirti qaama keenya keessaa? Saba qabdi, saba hin qabdu. Diimtuma gurraattii bifa hin qabdu. Jajjaba moo dhangala'oo faalkaa hin qabdu. Miila keessa jirti moo sammuu keessa jirti moo garaa keessa jirti hin beekamtu. Dachi moo samii jirti. Iccitii isii Rabbuma qofaatu beeka. Kanaaf akka lubbuun ta'e feetu nama biraatiinis fedhi. Akka lubbuun ta'e jibbitu nama biraatiinis jibbi. Waan ofiin feetu obboleessa keetiin fedhi. Waan ofiin jibbitu
nama biraatiinis akkasumatti jibbi lubbuun tee lubbuu obboleessa keetiiti akkasumatti uummanni Oromoo irbuudha qaba irbuun tanuma waan namarra yaadde namaaf yaadde namaaf tolte namaan jette namaan goote namaaf gooteetu fakkaataa isii sii deebi'a akkuma uummata Afrikaa kibbaa Zuluu Ubuntu I am because of you ati anaani ansiini gaddi kee gadda kooti gammachuun tee gammachuu kiyya tanaatu furmaata waloomaati irbuu waloomaa qofaatu Itoophiyaa Oromoota Oromoo bira darbee Itoophiyaafis Afrikaafis addunyaafis furmaata Amiroo dhaamseerraa irbuun lama hamtuu yookaan gaarii pozitiiv negatiiv ta'uu dandeessa irbuu gaarii filadhu abbuma torba ijoolleen teetilleen galaa kana nyaatte sinqiin guddaan ijoollee teetiif dhaloota dhufuuf hortee tee abbu torbaa fi 77 irratti dhiisuu qabduuf qabeenya makiinaa fi fooqii fi qarshii biliyoona miliyoonaa miti obboleessa irbuu gaarii dhiisiif ilmaan kee bashannanee jiraata yaaboo aboo ilmaa baluusan ababbaan isaa bar nama gaarii nama akkanaati aboo isaa immoo mukaajitaan hundi jinniin hundi rabbiin hundi tola riskii waa hunda itti dhangalaasa jechuudha biliyoona feete dhiistee fi immoo shira warra irbuu taate abadan ittiin tolu qormaata taaf qabeenyi sun wanti sun hundi qormaata taaf aangoon sun hundi qormaata taaf kanaaf galaan guddaan dhaalmaan ilmaan kee dhaalchisuu qabdu irbuu gaariidha waan gaariidha ati gaarii dalag irbuu gaarii dalag ilmaan kee taa'ee nyaata akkasuma ta'a kanaaf warra irbuu hamaa dhiisee darbe immoo ilmaan isaa abbuu torbatti akkasuma qormaanni keessaan dhabamu abaarsi keessaan dhabamu falfalle keessaan dhabamu shiraasharriin keessaan dhabamu gartee wanti balaa ta'e fokkuun keessaa hin dhabamu siigalee kanaaf ofii jennee ilaalcha jechaa fi gocha keenyaan irbuu gaarii haa qabannu yeroo san addunyaa fi biyya lachuttuu jireenya addunyaa fi addunyaan boodaatiifis milkaa'ina caalaa hongeena caalaa milkaa'ina goonfannu qormaata caalaa furmaata goonfannu hamtuu caalaa toltuu goonfannu jallina caalaa jaalala goonfannu hammaatu caalaa hammatamuu goonfannu ofii jennee waan gaarii haa yaannu ofii jennee waan gaarii haa dubbannu ofii jennee waan gaarii haa dalaynu positive reciprocity as a solution for humanity. Thank you for listening me and we'll come back in another title of Erbo. See you. Nagat, galatoma.